mucummaa waaqayyoo argachuuf bultii 40tti dhalaan durbii mucummaa waaqayyoo argachuuf bultii 80tti hin cuubdi bataskaanni keenya kana seera tumte seera kana immoo eessaa fuute yoo jenne macaafa qulqulluu yeroo ilaallu macaafa kufaalee boqonnaa 4 lakkoofsa 9 irraa hin arganna saba waaqayyoo macaafa kufaalee jedhu kana kan barreesse raajicha Museedha. Raajii Museen macaafa 5 qofaa miti kan inni barreesse kufaalee ka jedhus kan barreesse Museedha. Kufaalee jechuun kakuu macaafa Museen barreessarraa kan fu'ame kan biraa jechuudha malee macaafa kan biraa miti. Achirratti maal jedha? Addaam abbaan keenya inni akka bifa waaqayyootti uumame, inni akka fakkeenya waaqayyootti uumame gaafa bultii 40 jannata seene. Hewaan immoo cina Addaamii uumamte gaafa bultii 80 jannata seente jedha. Bataskaanni keenya saba waaqayyoo fakkeenya jannataati. Macaafi akka ragaanuu ba'u jannata keessa waaqayyo jira. Jannata keessa ergamoonni jiru. Jannata keessa muki jireenyaa jira. Jannata keessa nagaan jira. Bataskaana keenya keessas waaqayyo jira. Ergamoonni jiru. Akka muki jireenyaa sun jiru jireenya bara baraaf kan namaaf laatu foon gooftaaf dhigi gooftaa jira. Bataskaana keenya keessa nagaan jira. Nagaan kan argamu mana waaqayyoo qofaatti waan ta'eef kanumaaf ogaa dhiirri dhalatee bultii 40tti dhalaan durbimmoo dhalattee bultii 80tti cuuphamuun dirqama. Maaliif yoo jenne Wangeela Maarqos boqonnaa 16 Wangeela Maarqos boqonnaa 16 lakkoofsa 17 kan amanee jedhe kan cuuphame inni fayyaa jedhe. Amanuu barbaachisa eeyuutti waaqayyootti yeroo waaqa jedhu jedha Atinaatiyoos abbaan keenya abbaa ilma hafuura qulqulluu jechuu kooti jedhe. Gooftaamti keenya iyyuu duuka bu'oota yeroo ajaje bara sana hanga addunyaan darbutti immoo aangoo isaanii warra fudhataniin kan ajaje Wangeela Maatiyoos boqonnaa 28 lakkoofsa 19 irra gara addunyaa deemaa wangeela lallabaa maqaa abbaa ilmaa hafuura qulqulluutiin cuuphaa jedhe. Waaqayyootti amanamee kan cuuphame inni hin fayya saba waaqayyoo. Kanumaafuu cuuphaa kana immoo kan nuuf laate nama miti waaqayyo. Gooftaan keenya Addaamiif akka waadaa gale gara addunyaa kanatti dhufuunsaa waa lamaa fi nuun jedhu macaafa bu'uura godhatanii abbootiin keenya. Inni dura addunyaa fayyisuufi. Wangeela Yohaannis boqonnaa 4 yeroo dubbifnu sabni Samaariyaa dhugaadhumatti Iyesuus Kiristoos jedhan fayyisa addunyaa akka ta'e ni amannaa jedhani. Ammas Yohaannis inni gooftaa cuube ilaa hoolicha fayyisa addunyaa isa ta'e jedhee Wangeela Yohaannis boqonnaa 1 lakkoofsa 29 irra ragaa ba'eera. Gooftaan keenya gara addunyaa kanatti kan inni dhufe Addaamiif ijoollee Addaamiin fayyisuufi. Fayyisa addunyaati malee gooftaan keenya fayyisaa dhuunfaa tokkoo miti. Fayyisaa dhuunfaa keetii godhii fudhadhu warri jedhan dogoggoraniiru saba waaqayyoo. Macaafi kan nutti himu bataskaanni kan nu barsiistu Iyesuus Kiristoos fayyisaa qomoo tokko, fayyisaa nama tokko, fayyisaa gahee tokko tun ta'e fayyisaa addunyaati. Addunyaa yeroo jennu dhaloota Seem, dhaloota Kaam, dhaloota Yaafet hunda fayyisuuf kan inni dhufe dhaloonni kana keessaa ba'e waan hin jirreef. Lammaffaa gooftaan keenya anaaf isiniif fakkeenya nuuf ta'uuf dhufe. Ergaa Phexros isa duraa boqonnaa 2 lakkoofsa 23 yeroo dubbifnu kan waamamtan kanaafi Kiristoos immoo fakkeenya isiniif ta'uuf gara addunyaa dhufe jedhe. Soomeetu soomaanuun jedhe, kadhateetu kadhadhaanuun jedhe, cuuphameetu cuuphamaanuun jedhe. Gooftaan keenya waggaa 30tti cuuphamee jedha macaafi. Maaliif? Addaam yeroo uumamu nama waggaa 30 waan tureef mucummaa Addaamiin deebisuu waan dhufeef gooftaan keenya waggaa 30tti cuuphame malee dhiirri 40tti dhalaan 80tti akka cuuphamnu bultii 80tti akka cuuphamnu bataskaanni keenya macaafa bu'uura godhatee seera tumuunsee dogoggora akka hin taane baruu qabna. Sabni Israa'el galaana Eertiraa ce'aniiru. Galaana sana ce'uun jedha qulqulluu Phaawulos fakkeenya cuuphaatii jedha. Galaana sana yeroo ce'an warra beekan harmootii abbootii qofa miti daa'immis ce'eera